Milikkita jaalala dhugaa yeroo darbe wal wajjiniin ilaallee turre har'a immoo kan wajjiniin ilaallu jaalalli dhugaan taane yookaan immoo jaalalli miiraa yookaan immoo jaalala foonii jechuu dandeessu yookaan immoo hawwii foonii jechuu dandeessu inni kun attamiin beekama milikkita attamii qaba isa jedhu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechaadha. Nagaaniif araarri waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Kuni karaa YouTube chaanaalii keenyaa kan isiniif dhiyaatu sagantaa qophii gaa'elaa fi maatii kan jedhudha. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu warra nan beekneef ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Akkuma kana viidiyoon keenya itti aanu dursee akka gara keessan dhufuu fi milikkita bilbilaa tuqxanii all kan jedhurraa akka kaawwattan isinan jajjabeessa. Waa'ee gaa'elaa ilaalchisee qophii gaa'ela duraa jireenya gaa'elaa keessatti dargaggootaaf akkuma kana maatii gaa'ela keessa jiranii fi barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabannee dhiyaanna waan ta'eef akka isiniin darbine isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa karaa adda ta'een ergaa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ergaan guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kuni egaa kutaa isa darbeerraa kan itti fufe yommuu ta'u yeroo darbe waa'ee jaalalaa wal wajjiniin ilaallee turre. Jaalalli utubaa gaa'elaa akka ta'e beekamaadha. Otoo jaalalli hin jiraanne gaa'elli jiraachuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf egaa dargaggoonni gara gaa'elaatti seenuuf yommuu jedhani jireenya jaalalaatiin jalqabu. Jaalalli kun immoo jaalala attamiiti isa jedhu ilaallee turre kutaa darbe keessatti bakka lama gurguddaatti qoonnee ilaallee turre. Innis immoo inni jalqabaa jaalala dhugaa yommuu ta'u inni lammaffaan immoo jaalala miira irratti hundaa'e yookaan immoo infatuation isa jedhamu akka ta'e wal wajjin ilaallee turre jechaadha. Milikkita jaalala dhugaa yeroo darbe wal wajjin ilaallee turre har'a immoo kan wajjin ilaallu jaalalli dhugaan taane yookaan immoo jaalalli miiraa yookaan immoo jaalala foonii jechuu dandeessu yookaan immoo hawwii foonii jechuu dandeessu inni kun attamiin beekama milikkita attamii qaba isa jedhu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechaadha. Jalqaba irratti jaalala miiraa kan jennu kana infatuation isa jedhu kana namni tokko akka jedheeti hiika. Infatuation is defined as a strong feeling of interest with someone. Kana jechuun maal jechuudha? Nama tokko waliin fedhii guddaatiin qabamuu jechaadha jedha. Nama tokko waliin fedhii guddaatiin qabamuu jechaadha infatuation jechuun. Akkuma maqaan isaa ibsu egaa milikkita akkamii qaba jaalalli miiraa kun jennee yommuu ilaallu miira irratti kan xiyyeeffatudha. Jaalalli miiraa miira irratti kan xiyyeeffatudha. Fedhii irratti fedhii foonii irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kanaaf kan isa kana duuba jiru maalidha? Miiradha jechaadha. Kanaaf miira irraa baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Lammaffaan jaalala miiraa yommuu ilaaltanii jaalalli miiraa naannoo nama sanaatti argamuu fedhuun mallattoo isaa isa guddaadha. Namni jaalala miiraatiin qabame isas haa ta'u ishees haa taatu naannoo nama jaalattee sanatti argamuutu itti tola. Isa biratti argamu ishee biratti argamu yeroo hundumaa otoo wal bira ta'anii otoo waliin deemanii otoo waliin haasa'anii inni kun baay'ee jireenya isaanii keessatti iddoo guddaa qaba jechaadha. Kana barbaadu yeroo baay'ee. Yeroo hundumaa maal jaalatu wal biratti argamuu jaalatu jechaadha. Jaalalli miiraa inni kan biraanii waaqayyoon kaayyoo isaa keessa kan galche miti. Jaalala miiraa keessa waaqayyoon jiru. Kaayyoo waaqayyoo achi keessa hin jiru. Maaliif dursan kennuuf waaqayyoof dursan kennu. Akkuma beekamu macaafni qulqulluun maal jedha? Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessaa ta'u ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffameen jedha. Haa ta'u malee jaalala miiraa keessa garuu maaltu jira? Xuraa'ummaan illee jiraachuu danda'a. Kufaatiin jiraachuu danda'a. Hawwiin akka malee jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf gaa'ela xureessuutti kan nama geessu ta'uu danda'a. Waaqayyoon hin dursu jaalalli miiraa. Miira dursa. Kun immoo cubbuudhaa dogoggoratti nama geessa. Wantoota baay'ee gaa'ela keessatti dhufanii jireenya gammachuu gara fuulduraa hedduusaa balleessa jechaadha jaalalli miiraa kun. Kanaaf isa kana dursinee beeknee adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni itti aanu jaalalli miiraa waa'ee borii yaaduu hin danda'u. Jaalalli miiraa waa'ee borii yaadu. Maaliif miiraan to'atamee jira waan ta'eef waa'ee borii yaadu. Boru maaltu ta'a jedhee yaaduu hin danda'u. Haa ta'u malee garuu gaa'elli umurii keenya dheeraasa kan keessa jiraannu jaalala waaqayyo ta'e waaqayyo nu eebbise iddoo baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waa'ee borii otoo hin yaadiin gaa'elatti seenuun balaa qaba. Kanaaf jaalalli miiraa garuu waa'ee borii hin yaadu. Macaafa qulqulluu keessa yommuu ilaallu jaalalli Saamsoon jaalala akkasiiti. Saamsoon jaalala akkasiitiin qabame. Ishee argachuu malee waan ishee wajjiniin bor isatti dhufu hin yaadne Saamsoon. Daliilaa jaalachuusaa malee fuudhuusaa malee maal fiddee dhufti bor dhiibbaa maal fiddee natti dhufti isa jedhu hin yaadne. Akkuma beektan Daliilaan intala diina isaati. Warri diinota isaa ta'an kan isa barbaadan kan isa ajjeesuudhaaf yeroo hundumaa isa adamsanii isa wajjiniin wal'aansoo guddaa keessa kan jiranidha. Saamsoon garuu intala sana argee ishee jaallate.
ishee jaallate. Haa ta'u malee ishee jaallachuudhaaf yommuu qajeelu abbaa faadha isaatti gaafa himatu abbaa faati isaa duubni isaa akka inni rakkoo qabu itti malee turan. Saamsoon garuu isa sana arguun barbaadu. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa yommuu ilaaltanii abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 akkas jedha. Gaaf tokko Saamsoon gara mandara Timnaatti dhaqee achitti dubartoota Filisxeemotaa keessaa intala tokko argate. Eessaa argate? Intala Filisxeemotaa keessaa argate. Intala tokko argate gara manaatti deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiin warra Filisxeemotaa keessaa intala tokko mandara Timnaatitti argadheeraati na fuusisaa jedhee jedha. Intala kana argee Saamsoon baay'ee jaalate. Ilaalaa gaafuma tokko argee yerooma tokko argee asirraa akka ilaallutti deddeebi'ee akka argee hin dubbatu macaafni qulqulluun. Garuu argee akka inni galee jaalatee abbaa isaa fi haadha isaatiin na fuusisaa jedhee argina. Abbaan isaatii fi haati isaa garuu ati Filisxeemota warra dhagna hin qabanne keessaa niitii fuudhuudhaaf kan dhaqxu dhuguma intaloota sanyii keetii yookiis saba keenya hundumaa keessaa durba fuutu dhabde moo jedhanii gaafatan. Inni immoo abbaa isaatiin isheen ija kootti tolteetti na fuusisaa jedhee jedha. Ija kootti tolteetti na fuusisaa. Maaltu jira kana keessa? Miiratu jira. Abbaan isaa fi haati isaa maal jedhaniini qomoo kee keessa intalli jirti, sanyii keenya keessa intalli jirti, ishee fuudhutu siif ta'a jedhanii akka inni dhiibbaa qabu rakkoo qabu isaan hubataniiru. Inni garuu sana hin argine, waa'ee borii hin argine, maaltu akka isatti dhufu hin argine. Maali ani isaatti mul'ate maalinni natti tolteetti natti bareeddeetti. Yeroo baay'ee bifa qofa ilaalanii miidhagina qofa ilaalanii gara gaa'ilaatti seenuuf warri carraaqanii isaan kun milikkita akkasiitiin kan tuqamanidha jechaadha. Yookaan immoo isaan kun wantoota akkasii kan of keessaa qabanidha. Kana gaafa ilaaltan egaa Saamsoon akkaataa kanaan akka inni kufee argina, qormaata keessa gale argina jechaadha. Kanaaf jaalalli miiraa keessaa amala jaalala miiraa keessaa tokko maal inni waa'ee borii yaadu. Waa'ee borii yaadu. Boru maaltu ta'a jedhee yaadu. Dabalataanii jaalalli miiraa kun yeroo gabaabaaf kan turudha. Yeroo gabaaba kan turudha. Umurii hin qabu. Warri kitaabota adda addaa ilaalan ture kanarratti maal jedhu avreejili ji'a 18 hanga waggaa 3 qofaatti kan turudha jedha. Ji'a 18 jechuun meeqadha? Waggaa tokkoof ji'a 6 hanga waggaa 3tti qofa kan turudha jedha. Kana darbee deemuu hin danda'u. Avreejili yommuu ilaalamu turtii waggaa 3 gaditti warri jaalala miiraa kanaa walitti dhufanii walirraa adda bahaa deemu. Fagaachaa deemu jechaadha. Hariiroon isaanii xiqqaachaa deemu. Kanaaf yeroo fudhachuun barbaachisaa kan ta'eef gaa'ela keessatti otoo gara gaa'ilaatti hin seeniin dura yeroo fudhachuun barbaachisaa kan ta'eef kanaaf dhuguma jaalala dhugaadha moo jaalala miiraatti seedhu kana adda baafachuudhaaf nama gargaara jechaadha. Irra caalamaa fedhii saalaa irratti kan xiyyeeffatudha jaalalli miiraa. Caalmaansaa maalirratti xiyyeeffata? Jaalala dhimma fedhii saalaa irratti xiyyeeffata. Infatuation is often lust, physical attraction and sexual desire, sexual drive. Infatuation is often lust, physical attraction and sexual drive. Maal jechuudha? Fedhii, hawwii fooniiti. Gaaffii foonii deebisuudhaaf kan ta'udha. Akkuma kana physical attraction, qaamaan harkifamuu, walitti dhiyeenya, walitti dhufeenya qaamaa and sexual drive maaliin kan oofamudha? Fedhii miiraatiin, fedhii saalaa barbaaduudhaaf kan deemudha jechaadha. Fedhii saalaa gaaffii foonii deebisuudhaaf kan deemudha jechaadha. Faayidaa ofii kan dursudha jedha. Faayidaa ofii kan dursudha. Jaalalli miiraa faayidaa irratti xiyyeeffata. Put self needs first. Kun immoo completely faallaa jaalala dhugaati jechaadha. Of dursa jaalalli miiraa. Jaalallee isaa otoo hin taane ofiisaa dursaa, fedhii ishee otoo hin taane fedhii mataa isaa dursaa. Isheenis immoo fedhii isaa otoo hin taane fedhii mataa ishee dursiti. Waa isarraa argachuu barbaadde yookaan waa isheerraa argachuu barbaadeef dursa kenna. Kanaan ala waa'een eenyummaa, waa'een namummaa achi keessa hin jiru jechaadha. So put self needs first. Baay'ee balaa guddaa qaba. Qormaata guddaa qaba. Erga waan fedhu sana, waan barbaadu sana argate completely gaafa sanaa qabee kan jijjiiramudha jechaadha. Karaa kan biraa jaalalli miiraa maaliin beekama? Ariitiidhaan beekama. Yeroo fudhachuun hin jiru jaalalli miiraa keessa. Arjensii yeroo hundumaa arjensii qaba. Ariitiidhaan beekama. Maaliif gara kaayyoo barbaadetti dafee fudhachuudhaaf yookaan immoo waan barbaade faayidaa barbaade dafee argachuudhaaf waan taargeetii godhatuu fi ariitiidhaan beekama. Yeroo fudhachuutiin hin beekamu jechaadha. Kanaaf jaalalli miiraa ariitiidhaan beekama. Obsa dhabuudhaan beekama. Obsa hin qabu. Jaalala miiraa keessa obsi hin jiru. Hamma yeroon dabalaa deemu jaalalli hir'ataa deema. Infatuation weakened by time and separation. Yeroon hamma dabalaa deemu jaalalli miiraa maal ta'a deema? Hir'achaa deema. Akkuma kana separation yommuu walirraa adda ba'anis dhimma walii qabaachuun hin jiru.
Jaalalli miiraa hammuma nama sana bira jiranitti kan baay'ee itti jarjaran jechaadha. Separation and time weekend. Maal godhaa? Jaalalli miiraa kun yeroodhaanii fi gargar ba'uudhaan maal ta'a deema walirraa fagaachaa deema jechaadha. Harka caalamaan jaalala umurii waggaa 20 gadi amaloota kanaan kan guutedha. Kanaaf dargaggoonni umurii isaanii waggaa 20 gaditti jiranii kan isaan jaalala adda baafatanii beekuudhaa fi yaada bilchaataa kan isaan hin qabaanneef kanaaf yeroo itti sammuun yaadaan bilchaate isa kana lamaan kan miiraa ta'uusaa fi kan dhugaa ta'uusaa adda baafatee itti beekuu danda'u. Bilchinni yaadaa waan isaan hanqatuu fi dargaggoonni umurii waggaa 20 gadi kanaaf kan saaxilaman ta'u, qormaata kanaaf kan saaxilaman ta'u jechaadha. Karaa kan biraa milikkita jaalala miiraa kana yommuu laallu walii isaanii fi dhimma homaa tokkollee hin qaban. Waan tokkollee mul'ata waliin hin qabaatan, kaayyoo waliin hin qabaatan. Garuu wal jaalatu, wal biratti argamuu barbaadu, waan adda addaa jira. Garuu boor maal goonaa waa'een fuuldura jireenya isaaniif ifaami. Karaa kan biraa jaalalli miiraa kun maal jedhaa? Notice them as your whole life than positive addition to your life. Kana jechuun maal jechuudha? Namni ati jaalatte suni jireenya keetii fi wanta faayidaa qabeessa ta'e tokko siif dabalu akka waan dhufeetti otoo hin taane whole life siif akka waan hundumaa ta'etti ilaala jechaadha. Akka waan hundumaa ta'etti ilaala. Kun immoo isa darbe keessatti ilaalleerraa ta'uu hin danda'u jechaadha. Ta'uu hin danda'u. Maaliif namni tokko eenyummaa mataasaa danda'e qaba, jireenya mataasaa danda'e qaba. Hiriyaan jaalalaa isaa yommuu dhufu isaaf vaaliyuu addii godha malee guutummaa guutuutti nama sana ta'uu hin danda'u. So hirrina qabatee dhufuu danda'a, qaawwa adda addaa, mudaa adda addaa qabatee dhufuu danda'a. Sana walitti fidanii iddoo tokkotti wal danda'uudhaan jiraatu jechaadha. Kanaaf akka nama guutuu ta'e tokkotti ilaala. Jaalalli miiraa maaliif bilchina hin qabu waan ta'eef. If it is infatuation, you might be focused more on here and now and what this person can do for you. Yoo jaalalichi jaalala miiraa ta'e maal irratti hundooftaa? It's more focused on here and now. Waan asitti ta'u, waan amma ta'u. Waan asitti ta'u, waan amma ta'u. Kana barbaada jaalalli miiraa. Kanaan alaa what that person can do for you. Maal naa gochuu danda'a namni kun? Maalan irraa argadhe nama kanarraa isa jedhu irratti xiyyeeffata. You also may feel that person will complete your life. Namni sun jireenya kee akka waan guutuu godhutti yaadda, which can represent an healthy attachment. Kun immoo maal fidaa? Walitti dhufeenya fayyaa maleessa ta'e, walitti dhufeenya fayyaa qabeessa ta'e miti kun. Maaliif namni kun completely a whole thing for you jettee yaadda taanaani inni kun walitti dhufeenya seera qabeessa miti jechuudha. Karaa kan biraa gara dhumaatti yommuu finnu jaalalli miiraa kun milikkita kan biraallee qaba. Milikkinni kan biraan maalinni nyaata laguutiin beekama. Namoonni jaalala miiraatiin qabamanii nyaata lagatu. Fedhiin nyaataa isaanii hin cufamu. Dipireeshinii keessa galu. Baay'ee of jibbu. Karaa kan biraa barumsa yookaan hojii isaanii irratti xiyyeeffannoon godhan. Barumsa isaanii irratti, hojii isaanii irratti xiyyeeffannoon godhan. Yeroo baay'ee barattoonni sadarkaa barnootaa keessa jiranii erga jaalala keessa seenanii booddee kan isaan dadhabaniif, kan isaan duubatti hafaniif, qabxiin isaanii kan duubatti hafu mana barumsaarraa, yuunivarsiitii kolleejii keessaa kan isaan bahan sababni isaa kanaaf. Gireediin isaanii jalaa kan gadi bu'u kanaaf. Maaliif yaadni isaanii yeroo hundumaa achi jira, waa'ee sana yaadaa, dhimma miiraa irratti xiyyeeffata waan ta'eef jechaadha. Haa ta'u malee garuu achuma keessa ta'anii otoo wal jaalatanii namoonni kaayyoodhaan jiraatan immoo achuma keessatti jireenya gaariitiin walitti dhufeenya gaariitiin jiraatanii booda gaa'ela gaarii ta'e hundeeffatan jiru. Haa ta'u malee garuu harki caalmaan jaalala miiraa barumsa irratti, hojii irratti gadi bu'uu fidaa jechaadha. Kanarraa waan baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Yeroo ittaanu ergaa kan biraa isiniif qabadheen dhiyaadha. Yaadaaf gaaffii immoo yoo qabaattanii koomentii jalatti akkasiin naaf barreessitan isin yaadachiisuun barbaada. Amma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Turtii gaarii ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu.